Ayo jarri Ashamaa kafuunee akkam jirtanii fayyaa qabdu kabajamtoota fi hordoftoota kankoo har'a keessummaa kabajaa qabadhee dhiyaadheetiin jira akkumas immoo keessummaa kana akkamittiin akka isaan gara mana keenyaa dhufanii akka isaan umarraa dhageessanii fi gaafii garaagaraa isaan gaafadhee isaan umarraa immoo deebii dhageenya turtiin keessan numa waliin haa ta'u. Hayyee baga nagaan dhuftan. Hayyee baga nagaan na eegdanii. Jirtanii. Fayyaa nagaa. Nagaa. Nagaa galata waaqayyoo. Nagaa kunis galata rabbi. Egaa akkuma beekamu samoona kana bilbila isinitti bilbilee si waliin haasa'aa tanan ture. Yeroo bilbila isinitti bilbile sanatti wantoonni ani isiniin jechaa ture maal ture akkasuma immoo maal isinitti dhaga'amaa ture dursitanii immoo maqaa keessanii fi isin immoo haadha cabsaatiif eenyu yookiin immoo maal akka taataniif yookiin fi maadha. Wantoota samoona kana isin waliin haasa'aa ture maal akka ture gaafii isaa gara fuulduraatti isin gaafataatiin hin deema dursa amma maqaadhuma keessanii fi haadha cabsaatiif maal akka taatanii daawwattoota keenyatti himame. Eshi galatoomadha. Maqaan koo Abtaamuu Alamaayyoo jedhama. Eshi haadha cabsaatiif immoo obboleecha Dheesaa Hangafaan jedhama. Jechuu barbaadatan. Galatoomadha waan maqaa keessanii fi haadha cabsaatiif illee maal akka taatan akka ibsitan waan ibsitaniif guddaa tokko galatoomaa isiniin jenna. Egaa haati cabsaa yeroo dhiyoodhaaf gara biyya kanaatti kan isin dhufte yeroo dheeraadhaaf gara biyya biraarra turte. Haati cabsaa kun gaafa gara biyya kanaatti dhufuu isinitti himtu haala kamiin isinitti himte akkasuma immoo haalli isinitti himteen kun haala akkamiiti mee himuu dandeessu isaanitti? Xiqqoo himuu nan danda'a. Mana daalee yoo fixuu baadde. Haati cabsaa tuni ani obboleettii keetan jedhama silkii kee barbaadeen argadhee ani kanaatu obboleettii haaraadhaan aan jettee na bilbilaa turte. Anis immoo yeroo sanitti dhugaan manatti fakkaate obboleettii haaraa bakka kanan hin beekne wayiin natti fakkaate yeroo dhuma isheen haadha wal turre dhugaadhuma wanni kun jechaan hin ture. Eeyyanii ani obboleettii dhuma haaraadha kan maatiin nan beekne haadholiin kee kan nan beekne naan jechaa turte. Yaa'u kanaafuu immoo obboleettii kana kamitti ani baruu qaba. Obboleettii koo haaraa kana bakka baruun qaba kanan jedhu immoo ani jennoodhaan karoorfadhee gaafa gadaamee kanaatti nan dhufan jedheeni bakka shaggaadhaa naan jetteen ishiin erguma samoonatti na dawwalaa turte. Ani immoo har'a gahee raawwadhee immoo gaafa lammaffootti illee nan beellama lammaffaa yoo ta'e yeroo inni har'a si argu malee har'a wal agarru malee danda'amu lammaffootti beellama biraan qaba naan jette. Gaafa naa ta'u jedhee dhufee magaalaa Laanganaa ga'utti iddoo kanatti na eeginaan jette. Gizeen eegee nama fiizikaalii haaraan arga jedheen gama sallaalaa ture. Ani dhuftee kanatti maramte qofa nagee gaafa dhuftee natti maramtutti immoo obboleettuma duraan ani qabu barbaadatan. Kanaafuu isheedhuma duraan ani beeku obboleettii koottu na arguudhaaf jecha dhimma kana akka nani dhufee ishee arguu jecha bakka na barbaaddee na yaamte jechuu barbaadatan. Naayee galatoomadha. Egaa waa waa'ee haasoftanii jirtanii haallitis akka obboleettii keessan kan duraanii ta'ee yookiin immoo nama wal beektan ta'ee hin shakkine jechuudha isin gonkumayyuu. Akkam? Isin amma gaafa haati cabsaa kun isiniif dawwaltee ani obboleettii keessanii kan haadha biraarraa dhalatee kan na beektanii miti isin baruun qabaa dhuftanii na baruu qabdu gaafa isin jettee isinitti haasofte sana isin gonkumaa shakkiidhuma wayii keessa illee hin galle? Shakkii gamu surmaan obboleettii biraa madaaniti kan jedhamtu xaraxaraan ture. Yaa'u madaaniti na doobsini madaaniti yoo ta'e illee jechaan hin ture. Ani dhugaa waaqayyoo madaaniti miti ani madaaniti miti obboleettuma haaraan biraati nan jechaa turte. Ani immoo haadha cabsaa tana obboleettii ta'uutti silaa waan ta'eef ishii surmaa gonkumaa yaanne akka ishiin akkas naan jettu yaanne ani madaaniti na doobsaa ture jedheen. Erga ani dhugaa waaqayyoo immoo madaaniti miti naan jette obboleettii haaraadhuma jedheen bakka jala sana jechuu barbaadatan.
Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma dhageessanitti jechuudha. Gaafa maalirraa jalqabeeni gaafa hojjaa lammaffaa gaafa absoo jechuudha. Gaafa absootirraa jalqabee bilbilaan isa waliin haasa'aatiin ture. Bilbila isaas maatii dhumarraan fudhadhee akkanaan immoo as dhufe hin beeku ture hin dhageenye maatiinis itti himne. Egaa biyya keenya keessaa haalli jireenyaa xiqqoo baay'ee rakkisaadha. Gara biyyarree hin dhufinaa jedhanii. Maatiin keenyarree asuma dhufanii raawwatanii asitti nu ilaalanii malee anis maatii koo dhaqee ni ilaalleen ture. Egaa sababa kanarraan kan ka'een wal arguu hin dandeenye jechuudha isa wajjiniin akkuma inni isiniin jedhee hangafa kan kootidha. Egaa ani immoo maaliin jedheeni ani obboleettii kee haaradha kanaadha keetirraa yookiin immoo haadholii isin beektanii miti nama isin beektanirraa kanan dhaladhedha ani tokkittiidhuma kana garuu ani guddadhee nama guddaadha namna jedheeni tanan haasofsiisaa ture jechuudha. Egaa gaafa inni dhufee wal arginu hedduu takka inni nahee waan jedhullee wallaalee jechuudha. Viidiyoo muraasa nan qaba yeroo sanatti yeroo wal arginu sanatti isinitti argisiisa jechuudha. Innaa gaafii ammallee gaafadhu niin qabaanii tortiin keessaan numa waliin haa ta'uun isiniin jedha numa wajjin tura. Egaa obboleessa kan koo galatoomii dhufu kan keetiif hedduu takka gammadeetiin jira. Inna ati amma obboleettiin kun haaradha silaa naan jettee jirti akkamittiin inni dhaqee raawwadhee isii arguu danda'a tarii silaa haalli jireenya ammaa kun hammaatee jira lakkina sobdee raawwattee waan biraatiif na waamuu dandeessi jettee keessa keetti uumaa shakkiin godhanne gaafa achi kaatee dhuftu. Egaa isallee shakkii gochaa tuman dhufe shakkuun koo waan inni olli obboleettii haaraan kunii wanta hin beekneef maali yaaddeeti laata maali yaaddee yookiin na hiisisuuf immoo maali yaaddeeti waan jedhu wayii keessa galaa tuman dhufe hiisisuus bakka rakkoon qabu yookiin immoo waan barbaade soote ani silaa seenaa kana natti himteeti wanuma ta'es haa ta'u jedhee tuman qajeelee dhufe malee shakkuun koo hin olle jechuu barbaadetan. Shakkuu shakkiteera. Shakkeera. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma dhageessanitti jechuudha. Gaafin ani gaafadheen dhageessanii jirtu ani silaa akkuma beekamu nan beektanii ani haaradha abbaa koo qofatu na beeka malee namni biraa nan beeku jedheenii raawwadhee tanani jechuudha kanan ani isa waamee akka inni anaan wal baru isa taasise akkasuma immoo abbaa kan keenya nan gaafadhaanii intala akkana jedhamtu hin qabdaa yookiin immoo ilmoo kan nuti hin beekne obboleettii nuti hin beekne hin qabdaa jedhee nan gaafadha abbaa koo inni naan jennaanani hin gaafatin yoo gaafattee maatiin wal lola waan ta'eef ani maatiin akka wal lolu hin barbaadu jedheeni tanan dhorkee akka inni hin gaafanne akkuma inni simmi jedhee osoo nama tokkotti hin himin dhokateetoo na bira dhufu taasise jechuudha. Egaa yommuu akkanatti immoo haala kanaan na bira dhuftu kana hin sodaanne akkamittiin na bira dhuftee na hiisistii yookiin immoo rakkoo wayii miidhaa wayii narra geessistii jettee yaadne jennaani yaadeetiin hin jira jedhee jira jechuudha. Innis maaliifini haalli jireenya ammaa baay'ee nama sodaachisti. Dhugaadha inuma nama yaachisas namni immoo wantoota baay'ee jedhee raawwate biyya tokkorraa gara biyya tokkootti nama waamee kan nama miidhus hin jira kan gaarii namaaf yaadus hin jira. Sababa kanaafuu waa'een ani gaafadhe kana innis yaadeera jedhee jira. Egaa gaafa dhufee immoo na argutti obboleettii dhuma isaa kanuma dur na beekudha yeroo dheeraadhaaf walirraa fagaannee yoo turreerree kanuma dur wal beeknudha obboleewwan nuti jechuudha. Egaa maqaa isaas isinitti himeetiin jira innis egaa anis immoo haadha cabsaa kan ta'e hundi keessanuu na beektanii. Kanaafuu wal barnoonni keenya warroota gaarii nuuf haa ta'u isa waliin isiniif haa ta'u malee hinde nama haaraa taasise miti isii waliin. Innaa akkasisiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kan koo namoonni baay'een haala kanaan jechuudha ani fira keetii namoonni maatii namaa beekanii ani fira keetii kan akkanaati maal jedhanii raawwatanii nama waamanillee kan nama miidhanis hin jiru akkasuma immoo wantoonni baay'een kan namarra gahu hin jira. Haalli kun gaariidha moo gaarii miti jettu isini osoo nan beekin aga ammaatitti sagalee koollee osoo hin beekin obboleettii dhumatiyya haaraa tana kana baankiyya bakka biraatti dhalfatee jiru akkamittiin ani osoo hin beekin umriisii agana gahee guddattee eessa kan jirtudha arguun qaba jedhee raawwate osoo sodaa keessa galee osuma jiru of onnatee raawwate obboleettii kana baruun qaba jedhee dhufuu isaatiif garuu hedduu takkan itti gammadee isa dhugaa dubbachuudhaaf kanaafuu galatoomis hin jedha. Galatoomi. Innaa akkasisuun hin jedha kabajamtoota hordoftoota kan koo egaa qophiin kun qophii baay'ee nama gammachiisudha laayik gochuun dagatinaadha.
namoonni haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa hanga qophii biraa qabannee dhufnutti nagaa fayyaa.